walitti bu'iinsa tibbana humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessatti taasisamee tureen lammiileen nagaa miidhamaniiru jechuun jiraattota aanichaa ta'uu isaanii kan himan sagalee Ameerikaaf eeraniiru. Jiraataa aanaa hidhabuu abootee ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sababa dhukaasa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa tureen lubbuun namoota nagaa 14 darbeera jiran. Addatti aanaa hidhabuu abootee ganda kobii godee fi ganda Amaaraatti jedhamu gandoota lamaan irratti lolli kun kan hammaatee kobii godee kanatti namni nagaa 14 kan jeefamanii waraanichi akkasumas itti fufee gaafa jimaatas akkasuma garuu sanbata lamaan waraana addaa ture jechuudha. Waraanni lamaan humna guddaa warra kutaa turanii waraana guyyaa guutuu geeffamaa oole gaafa dilbataa. Ganda Amaaraatti jedhamu kanarratti namoonni nagaa obboleeyyan maatii lama keessa obboleeyyan lama wal faana kan waraana kanaan miidhamantu jira jechuudha. Uummanni illee balbala banuu sodaatee agataa torbaa kan ture jira. Akka caarraa warri balbala bananii otoon beekinis gadi bahanii wal waraansa kana gidduutti namoota kufee jira jechuudha. Namni biraan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree dabalatee gandoota aanichaa lama keessatti waraana gaggeeffameen namoonni nagaan ajjeefamaniiru jedhan. Magaalaa Ejeree kanarratti hidhabuu abootee kanarratti namoota nagaa hedduu isaanii beekta kan lubbuu isaanii darbeeru. Garuu waraanni akkuma jinni waraanatti yoo haala walirratti baay'ee rakkoon qabu gidduu kanatti amma qaamni mootummaan waasa nagaa irratti daa'imni waggaa tokko illee sababa kanaatiin jala wariigamtee jirti jechuudha. Haadhi bishaan qoraan cabsuudha daa'ima baasee gadi buufee nagarratti waraanni mootummaa ajjeesee gatee jechuudha. Namni agaarraa manaan baane jechuudha. Namni agaarraa namni eenyu reeffa alaan kaane beekaa. Namni biraan jiraataa aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waraanni mootummaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti walgaarreffachaa jiru jechuun ammallee yaaddoo qabna jechuun himanii jiru. Ammatti humni mootummaas naannoo magaalaa qabatee jira. Humni gadiis immoo naannoo baadiyyaa qabatanii jiranii. Bal'aatti yaaddoo guddaa keessa jiru. Dhalli namaa kun amma bobba'ee galuu dadhabeera. Naannoo gabaa baachuu dadhabeera. Lafa horoofiiti waan garaagaraa guurrachuu dhaachuu maal kan dadhabeera. Lafa waraanni kun eegala jedhamee namni walitti yaa'ee waraanni kun lama walitti yaa'etti uummanni keessa baqatameetta. Hedduu kanatti namoonni dullooman daa'imman namoonni ijaan arguu hin dandeenye gurraan dhaga'uu hin dandeenye balaa kanaa ol irra ga'uu danda'a. Haala kanaa yaaddoo guddaa keessa dhalli namaa magaalaa baadiyyaatti walabee jira jechuudha. Namoonni nagaan sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun darbeeraa jechuun kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti bulchiinsa aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree godina Shawaa Kaabaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa UNOChaan gabaasa tibbana baaseen walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti deemaa jiruun tajaajila fayyaa qaqqabsiisaa ta'uudhaaf sochiileen taasisaman sababa walitti bu'iinsa kanaan danqameera jechuun ibsee jira. Kibba lixa Oromiyaatti fakkeenyaaf dhaabbileen fayyaa 140 manca'aniiru miidhamaniiru tajaajilas kennaa hin jiran jechuun ibsataa keessatti eereera. Itti dabaluunis walitti bu'iinsa kanaan miidhaan qaqqabe keessumaayyuu damee fayyaa fi bu'uuraalee misoomaatiin godina Wallagga lixaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Shawaa lixaa fi godina Shawaa Kaabaa keessatti waliigalaan buufataaleen fayyaa 85, keellaan fayyaa 651 fi hospitaalonni 3 gartokkeen kaan ammoo guutumaan guutuutti manca'aniiru jechuun eeree jira. Dhaabbatichi godinaalee eeramanitti waajjiraalee fayyaa, waajjiraalee bishaanii fi buusa gonofaa godinaalee kanaa wabeeffachuudhaan gabaasa ibse keessatti keessumaayyuu sababa walitti bu'iinsa kanaatiin iskiimonni bishaanii 960 hojiirra akka hin oolle godhamaniiru jechuun ibsee jira. Gama biraatiin tibbana ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaarratti akka beeksetti naannoo Oromiyaa keessatti sochii waraanaa godina Qellam Wallaggaa, godina Wallagga Bahaa fi godina Gujii Bahaa keessatti gaggeeffamaa jira jechuun ibsee jira. Haa ta'u malee godina Shawaa Kaabaa keessatti waraanni gaggeeffamaa jira jechuun kan jiraattonni kaasan irratti ministeerichi haga ammaatti waan jedhe hin qabu. Dhiyeenya kana ajjechaa wal fakkaataa naannoo Amaaraa keessatti raawwatameera jedhame waliin wal qabatee sagalee Ameerikaa deebii kan kennan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Leggasee Tulluu raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa akka waliigalaatti namoota nagaa fi dhaabbilee siviilii irratti kan xiyyeeffatan miti jechuun tarkaanfii fudhatamu akkaataa seeraan qoratamee fi qindaa'een akkasumas hojmaata biyyattii hordofuun jechuun himuun isaanii ni yaadatama.
Dabalataan tibban yaa'ii caffee Oromiyaa irratti kan dhimma nageenyaa Oromiyaa irratti dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaan akka galan jechuun waamicha taasisanii gama biraatiin immoo mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa jalqabe cimsee itti fufa jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.